Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii ar'aan tana waan tokko na gammachiisiti isinii dhufee jechuudha. Wanni na gammachiise argitee kalee gaddinee acaaluu kenna dhabne akkasumas inni nagaan haa buqatu amma isteepii kam acaaluu isteepii birootarra jechuun acaaluu dagannee osoo hin ta'in acaaluu yoomillee hin dagatamu onnee keenya keessa jira akkuma isin jedhetti jechuudha. Akkasuma artistoota babbareedduu qaqqaaloftuun artistoonni Oromoo hedduu jiran hedduu miliyoona akka ta'anii jirani laakiin artistoota keenya ofumaa nummaan as baafnetiin galateeffannee kabajaa isaanii kennee bakka isaanii kennuu dhabna malee artistoonni keenya baay'ee jiran qaqqaalofni jechuudha. Akkuma argitan artistii keenya Acaaluu yeroo dura anduun gallanaan anduun ijjaachoon anduun qorxanaan anduun qarran jedhanii uummanni duraan irraa haasawaa turanii yeroo inni boqote san akkuma argitan irraa haasa'anii jechuudha. Har'aan tanan sirba tokko inni sirba Amaariffaa san waan dhagayaniif jecha miidiyaan hundu Acaaluu jeeknaanoo Acaaluu akkasii jedhanii irraa haasa'anii jechuudha. Duraan eessa turanii duraan akkasii nu arrabsaa turanii atti gammadaa turanii har'a immoo isaanii kan miidiyaa hunda qabateetiin irraa haasa'ee viyuu fi ittiin lakkaatu isaanii jechuudha. Uummata keenyarrallee kana immoo arguu qabdan isinis fakkeenya yoo fudhattan Seefuu Shoo sun argitanii turtanii haadha warraa jaalatamtu kabajamtu haadha warraa Acaaluu intarvii godhee jechuudha. Intarvii gizee godhu saabummaa Acaaluu waan inni wajji dabarse haasawaa ture achuma duratti gaafuma kana hundaa duratti gaafa Acaaluun boqotu sani wareegamu sani as bahee miidiyaa isaatirratti nu ibsee irraa dubbate hin qabu jechuudha. Ani duuba deemee laalellee arguu dadhabee jechuudha. Wanni sun baay'ee akkuma isiin jette isiinuu dubbattee jirti irraa garaa na nyaate jechuudha. Akkuma san artistoota keenya yoo dabran irraa boonnetiin jechuurra mee warra jiranis warra of biraa qabnus of biraa akka qabnu kanallee haa guddifannu haa kabajnu haa jaalannu haa ofitti qabnu haa wajji deemnu isiniin jechuufi jedheeti amma magaalaa ani keessa jiraadhu keessa artistoota nama 4 moo akkana jira jechuudha. Artistuu Haftaamuu jira artistuu Aadde Nadhiimaa wayin abbaa warraa isii wajjinuu artistoota kana jira Abdii Ibrahim magaalaa kana keessa jira laakiin namni artistoota keenya koota jettanii of duratti hin deemtan yeroo baay'ee argeen jiru. Haa isaan argu haa isaan beeku malee of dura keettanii of duratti yoo deemtan maaltu isinirraa bada maaltu isinirraa xiqqaata sirba isaanii seentanii yoo laaltaniif sirba isaanii yoo akka uummanni biroo sirbuma tokko argitee sirba waan tokkollee hin taane gizee argitan miidiyaa irratti ka isaanii ka afaan isaanii akka isaan leellisanii waa hedduurraa dalaganii akka isaan beeksisaniif illee in argitanii jechuun miidiyaa irratti. Kanaaf nulleen artistoota keenya mee haa jabeessinu laala sirba kana gizee laaltan magaalaa kanatti dalagamee kan akkana jirti sabboontuu bareedduu akkanaa kana fa'aa magaalaa keenya keessaa qabna. Oromoon seensanii laaltanii subscribe like isi godhuu qabdanii support godhuu qabdanii artistoota keenya kabajuu qabdanii isiniin jedha galatoomaa kanaafuu xiqqoo laala. Dikaturo kiru dardarri wa nafne eka walko namne ngamachu wa nafne ngamachu wa nafne awedi lady
sirbi isaanii an hayyama isaanillee hin gaafanne garuu waan natti dhaga'amee fi waan jaaladherraa isiniif qoode jechuu kiyya. Akkasumas nutti haa baratu qophii tokko yoo qabaanne wanni tokko yoo qophaa'e arusa qabaattanii waan feetan qabaattanii egaa artistoota magaalaa keenya keessaa qabaanne artistoota keenya affeeruu qabna deeggaruu qabna waan qabnu bira dhaabannee isaa wajji sheer goonee waliin dalaguu qabna isiniin jedha. Ammallee akkasuma waan tokko isinii ibsuu barbaade Tiim Hacaaluu ka jedhamu jira. Tiim Hacaaluu ka jedhamu kuni magaalaa Minnesota Ameerikaa keessa jirani. Ijoolleen tuni akkasumas Kanaadaa jira. Akkasuma biyya adda addaa tiimiin suni jira jechuudha. Tiimiin sun dalagaa isaanii yoo argitan isaan gaafadhee viidiyoo isaanii sheer isinii godhuu danda'a. Baay'ee kan isin boonsisu akkam jedhee akka isinitti himuun qabu ani baay'ee irraa jaaladhe. Ijoollee isaa yoo argitan gosaa walitti hin dhufne gandaa walitti hin dhufne waan tokko qulqulluu walitti dhufan akkaataan isaa walitti dhufanillee waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu. Ani hordofaa ture Instagram, Facebook, TikTok waa hedduurraa walitti dhufanii jecha walii hin beekan. Oromummaa isaanii malee waanummaa isaanii takka illee hin beeku ijoolleen sun. Walitti dhufanii wali ijaaramanii Tiim Hacaaluu jedhanii qophaa'anii jechuudha. Tiim Hacaaluu jedhanii waa hedduu afaan isaaniitirraa dalagaa isaaniitirraa yoo argitanii atti gammaddan. Waan akkasii baay'eellee irraa gammadee baay'eellee jaaladhe. Namoota akkasii wajjin jiraachuun akka malee namatti tola. I hope osoo nullee nama akkasii taane warri magaalaa kana keessa jirru akkana walitti dhufnee wal jaalannee wajjin dhaabannee ijoolleen sun waliin beekan. Facebook maan miidiyaa maan wal baratanii Tiim Hacaaluu jedhanii gabbaanii qophii adda addaa qopheessanii uummata meeqa gargaaranii wanni isaan dalagan an irraa dubbadhee fixuu hin danda'u. Maaliif viidiyoon isaanii isinii gaafadhee yoo naa kennan sheer isinii godhee laaltanii yookaan Facebook kiyya jala yoo deemtan namoonni tokko hiriyoota kiyya arguu hin dandeettanii achirratti illee sheer godhee jira. Suuraa isaanii waan tokko achirra jira jechuudha. Ijoolleen sun haadha warraa Hacaaluu gargaaranii namoota dhukkubsate gargaaranii waa hedduu gargaaran kana hundaayyuu ka godhanii miidiyaa irratti godhan. Miidiyaa jechuun Instagram, WhatsApp qabanii kanarratti waan akkanaa godhanii gochi isaan godhan baay'ee nama gammachiisa. Garuu rakkoo Oromoo duuban immoo waa irraan dhabdan waan gaarii hojjetan waan gaarii keessan isin jajjabeessuu dhiisanii isin irratti cimsuu dhiisaniiti waan biroo duubatti isin irraan laxxafanii jechuudha. Akkuma san ijoollee sanii Tiim Hacaaluu sanii Facebook irratti laayifii seenanii dhageeffadhee arganii gisee argu baay'ee na gaddisiise. Namni irratti poost godhee miidiyaa irratti hojii isaanii harkaa cabsuuf immoo olola irratti baasuuf kaaseeta gurguratan jedhanii ittiin irratti haasa'an. Kaaseeta Hacaaluu biyyarraa dhufe haati warraa isaa Hacaaluu irratti saayin gootee ergiteef waan ajaa'ibaa saayin gootee ergiteefi isaan immoo kaaseeta isaan gurguranii odooshiningii takka sumunii takka irraan hambifatiin achitti faawundeeshin Hacaaluu saniif erganii jechuudha. Ijoolleen sun garuu uummanni keenya osoo waan tokko hin qulqulleeffatin namarratti naasayina dura qulqulleeffadha addaan baafadha. Ebalu maal dalagaa ebaluun kun maaliif dalagee irratti haasa'uun dura gaafattaniitiin nama san bilbiltanii personaalii gaafattanii jechuudha. Miidiyaa irratti wal baasuuf hin jarjarina. Koomanii badaa walirra kennuuf hin jarjarina. Baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Ijoollee san dhaqaa jajjabeessaa Facebook isaanii waa hundaayyuu fooloom godhaa fi jajjabeessaa isinillee yoo dandeettan tiimii san irraa babal'ifataa magaalaa hundaa keessatti jajjabeessaa isiniin jedha dhiifama. Akkasii waan akkanaatu jira. Oromoon teennaa piliis rabbi keessan sodaadhaa nu ga'a. Amma hoggaa tokko Oromoon tokko haa taanu
jettanii wal kadhattanii wal kadhataa turre especially magaalaa an keessa jiraadhu kana arradis borulle iftaanillee waan tokko ta'an natti hin fakkaatu rakkoo guddaa magaalaa kana keessa jira maaliif jennaan gandummaa jira gandummaan kun nu keessa buqqa'uu didee kabajuun waliifuun qabnu maaliif I don't know waan ani hin beeku especially gara shamarraniitiin dubartootatiin baay'ee rakkoo guddaa qabna jaarmaa of ga'ee jaarmaa guddaa hin qabnu torbaan tokko ijaaramanii torbaan tokko diigamanii kanaaf baay'ee nama gaddisiisa yeroo tokko magaalaa kana keessa jiraachuun kiyyaayyuu an akka mataa kiyyaatitti ijjibba maaliif ijoollee biroo yoo argu magaalaa adda addaa yoo argu irraa gammada garuu magaalaa kana keessatti yoo argu haamileen gannama deema malee ol nama hin deemu kanaaf jajjabaadhaa isinin jedhaa galatooma YouTube kiyyanii subscribe na godhaa please koottaa walaa jajjabeessinuu walaa haa jaalannuu walirraa haa barannuu walirraa haa barannuu walaa jajjabeeffannuu wal malee homaan qabnu akkanumaan walirraa achi guyyaa tokko waan naqunname asumaan isin himaa jechuudha duratti illee ayitiin dubbadhe na fakkaate nama wayii ka'an beeku jira jechuun Oromoodha wal beena argaa wal beena akkasitti walitti gadi buunee wanni wal beenu jiru nagaa ilaalaa wal gaafanna guyyaa sadi dura gaaf qophii sansi argee ture bari akkam nagaa naan jedhe fayyaa akkami jennaan ati ijoollee eessati jennaan ani ijoollee Oromooti jedheen Oromoo keessa ati eessaa naan jedhe haay Oromoodha ka Oromooma jedhee kolfee bira taree jechuudha Nena dhugaa wal barachuu fi ijoollee biyya kootii natti fakkaata naan jedhe haayee jedhee attimee jechuudha gizee an attimu hamilee dura naa wal barachuu qabu san parsantii 30 jedhume gadi buuse jechuudha maaliif waan an eenyummaa kiyyaadde ofii na gaafate an attimeef jechuudha hanga san magaalaa kana keessa jibbaan walii jirti jechuudha an urgagaa saniti baay'ee natti dhagame maaliif almost hoggaa tokko waa baranne yaa hacaalurraa kaka'e waa wal baranne jedhee yaade garuu baay'ee na ajaa'ibsiise jechuudha yoo anatti immoo okay akkasii egaa naan jedheetu maal fuula dura gammachuun na dubbisisan dhiise achi garagalee deemee jechuudha baay'ee irraa gaddee nama san namni hunduu hin beeka anillee hin beeka argaa nama Oromoo tokko garuu Oromummaa kiyyaan gammadee na wal barachuu qaba malee eenyummaa kiyya na gaafateetiin egaa natti hime booda akkas ta'uun qabu baay'ee na gaddisiisa namoonni akkasii hedduu jiranii wanni goon hin jiru gaaf tokko marzii magaalaa kana keessa jiru xayyaaraan bishaan finnee irratti gadi naqee keessa dhiqanii yoon baasin hin ba'u kanaafuu rabbi nu haa jajjabeessu galatooma akkuma isiniin jedhe artistoota teenya jajjabeessa artistoota teenya as baasaa nutti fidaa nu agarsiisa qophii feetan yoo qabaatan artistii keessan ofirra yaama artistii keessan jiijeen taphachiisina artistii magaalaa keessaa oduu qabdan maaliif jiijee kaasitti taphachiiftan isaan dhiyeessa ufitti dhiyeessa taphachiisa isiniin jedha dhiifama akka gaarillee akkuma dhiyootan isiniin jedhe yeroo duraa viidiyoo seenuu kana baradhe akka gaariitti hin beeku yoo dogongarillee na sirreessa kanaaf ammaaf artistoota teenya sirba Aadde Na'imaa kanallee seenaa laala homaa isinirraan bu'u bara seenaa laala bana dhageeffadha subscribe like godhaaf attiin kafaltan buuree uummanni akkamitti wal guddisa nuti maa wal guddisuu dadhabne rakkoon kennamaan dhugaa aan of jajuuf oduun ta'in telefoona kiyya yoo argitan sirba Oromoo guutuu kan beeneyyuu nama maqaa Oromootiin as bahee taphatee jedhu subscribe godhaaf homuu narraan bu'anga wanni narraa bu'u jiru attiin kafalu firii isin garuu guddisuuf miidiyaa irratti ol baasaa guddisa waan keessan attiin subscribe godhaaf namni ber amma gizee tokko gizee argitan ummata kanneen ummata Habashaa gizee argitan
telefoona mana keessaa qaban hundaan subscribe godhaniif maaliif beetanii waan ofii guddisuuf beeksisuuf as baasuuf nuti immoo kama takkitti harka qabnu saniiniyyuu subscribe hin goonuuf yoo feetan hin laalina subscribe godha like godhaa fi bana view isaa haala kaa'uu fi haa guddatanii haa beekamanii maaltu isinirraa bu'a fakkeenya amma addina imaan magaalaa kana keessa jirtimi ummanni Oromoo magaalaa kana yoo laaltan ijoolleen hundi keessanuu yaangin qeerroof qarreen hunduu yoo laaltaniif haga maaltu isinirraa bada isinuu nama kumaa ol tartan guyyaa tokkotti 3,400 laalamuu qaba sirbi Oromoo tokko jedhee hawaan maaliif naafi miti anaaf isiniin jedhan Oromoof waan Oromoof tolu waan Oromoof gabbaa'e kana irratti dalaguu qabdanii akkasuma jajjabaadhaa isiniin jedha galeetoomaa yeroo biroo walitti deebinaa share subscribe godhuu hin dagatina anallee isiniin jedha na jajjabeessaa yaada babbareedaa naa kenna koomanii na barreessaa inshallah of duraaf irraa haasofna immoo yoo isin dhugamaan akka ijoollee Ameerikaa Minnesota san tiima caalu san isin magaalaa kana keessatti hin ta'in ganaa wal gabbaafna yoo waluun dhiifnu jechuudha. Kanaaf galeetoomaa isiniin jedha isiniin taphadha. Kana har'aaf garuu wannan dhufeef dhugamaan sirba kanaa fi baay'ee jaalladhe magaalaa kana keessatti waan akkana qopheessuu isaanii jajjabummaa isaanii dhoksuu hin qabnu as baafnee irraa taphannee haasa'uu qabna jechuudha. Sabboontota akkana magaalaa kiyya keessaa qabaachuudhaan attiin boona hin jaalladha isin jaalladha jajjabaadha isiniin jedha atti fufaa nagaatti na oola. Garara